deebii koomantii keessanii hunda keessanii kamiinuu koomantii jalatti yaada nu barreessa. Koomantiin keessan lafan bu'u tokko tokkoon irra deemee dubbisaa jechuudha. koomantii barreessanii koomantii kanarratti maal akka jechaa kun jechuudha. Warroonni yuutuubiin eessan argannaa jettan fakkeenyaaf porofaayilii tuutan porofaayilii jala jechuudha. Garanuma iseentan kun yuutuubii jechuun isii mallattoo tana jechuudha. Warri yuutuubii wallaaltanii jechuudha. Asiin gaseentanii irraa laalatii waan isinii galuu dide isinii guuta isin hunda keessaniyyuu okay daakiyyee okay makkiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Yoo hordoftoota Jabbo Miidiyaa warri nu daawwatan galatoomaa, ammallee nu daawwachuu fooloo gochuu sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Okay, viidiyoo har'aa irratti dursa wanni isinii dhaamuu barbaadu warroonni akkaataa pilaay istoorii itti banattan waan garagaraa asirraa argatuu dandeettanii jechuudha. YouTube yoo jala seentanii jechuudha. Viidiyoota jala deemtanii yoo daawwattan ni argattanii. Ammas immoo yaada qabdan nu barreessuu hin dagatina. Okay, kallattimaan gara viidiyoo har'aa isin dabarsa. Viidiyoon suni inni jechuudha. Namoonni hedduun koomantii barreessanii koomantii kanarratti maal akka jechaa jiran waliinuu laalla. Kun jechuudha. Alhamdulillahi garuu baay'inni namaa waan gaarii barreessa. Namni waan tokko jedhullee jiru ni jira. Namni homa itti fakkaate haasaa maaliifi osoo hin hubatin jetti Oromoon. Jalqaba irratti okay gurbaa warra mancaa ka jedhu Xayyib fooloo deebis jedhee si deebisee jira. Galatoomii. Okay. Sabboontu arsiisa guree mee naa guutii jettee okay amshir viidiyoo daawwadhaa. Yoo waan viidiyoo irraa isin dhibee boru check godhee walitti qindeessee isinii akka ifa sirritti isinii ba'u ka isinii galuu dide dhufeetiniin ofii kiyyaa isinii sirreessaa jechuudha. Akka waan kiyyaatitti. Okay, obsuu fi dhoksuu koo dabuma seete ka jedhu okay fooloo deebisee jira. Okay, fooloo deebisi laa ilaaha illallah ka jedhu okay fooloo deebisime si deebisee jira. Reedii arsii fooloo naa deebisii ka okay si deebisee jira reedii. Hundi keessanuu galatooma warri koomantii gaggaarii fi babbareeda nu barreessitan akkasuma waan isin dhibe kamiinuu koomantii jalatti yaada nu barreessa. Koomantiin keessan lafan bu'u tokko tokkoon irra deemee dubbisaa jechuudha. Okay, murteessan maal jedhee naaf guuti mee akkamitti jedhee okay habiibii kiyya siifin guuta. Viidiyoo irraa laalatii waan isinii galuu dide isinii guuta isin hunda keessanuu. Okay, sanyii ustaas Kamaal Heboo anaaf guuti mee jettee amshir isinii guuta isin hunda keessaniyyuu. Okay, daakiyyee okay makkiyya. Okay, sabboontu Oromoo fooloo deebisi lubbuu deebisee jira. Galatoomi si deebisee jira kunoo. Okay, akkam okay naqaashiisi azuulee akkamitti guutan jettee okay akkaataatti guutan viidiyoo YouTube profaayila jala deemati daawwadhaa. Waan isin dhibe koottaa na gaafadhaa isiniin jedhee Khadija Hussein na dubbisi jettee okay amshirsi dubbisa. Maaliifi wanni nama koomantii kana dubbiseef tarii keessaa namni dagadhe yoo jiraate jedheeti. Maaliifi deebiin keessan gaafin keessan deebii argatuu qaba. Okay, fuheen maal jedhee akkamitti guutama please fooloo deebisi. Okay, fuhe fooloo si deebisee jira. Murteessaa Muhammad akkamitti guutame qaalii jedhee qaalii kiyyaa viidiyoo yuutuubii profaayila jala seenitii gaseenitii laalitii waan si dhibe koottuu na gaafadhu siin jedha. Okay, Faaxumee Aliyyi Ahma naa guuti jettee amshir siifin guuta. Viidiyoo laala waan viidiyoo irraa isin dhibe na gaafadha. Maal jechaa jirta silaa jette daraartuuni waan jechaa jirru argaa jirta. Okay, Faaxeen
argaa Ameerikaa jettee mirga keeti sun rakkoon qabu suni mirga keeti waan ta'eef yaa rabbi abdiin koo sima yaa rabbi abdiin koo sima ta jettu anaayyuu guuti kaa jette amshir siifin guunnaa okay Jibriil akkamitti guutaa jedhee akkaataa itti guuttu isinii himee jira yuutuubii jala gad seenaa daawwadha. Guyyaa boruu qulqulleessee immoo kan isinii deebisu ta'a waan isin dhiberra. Okay mee akkamitti guutan jedhe Abdurrahmaan Baalee akkaataa itti guutan hanga tokko yuutuubii irratti barsiisee jira. Irra caalatti guyyaa boruullee qulqulleessee isinii fida abdiin qaba. Akkamitti deemanii Ameerikaa Su'uudii irraa jedhanii UNtu jira, UN banamteetu jira. UN banamte amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko tokko viidiyoo waraabanii gafuran argitaniimi. Jara warra achi dhaqe san warra mushoora baasii baasee asii dhaqee achi dhaqee asii deemee achi dhaquun baasidha achi deemuun baasidha. Karaa san gabaabsineenu asumatti karaa onlaayiniitiin guutuu jechuudha. Amma warra achi dhaqe sun waan baasii baasee malee yeroo achi dhaqellee kunoo waraqaa balbala duratti maxxansanii kana san waradhaa karaa onlaayiniitiin guutaadhaan bilaasha xaarii bichaa taatee harkaa jechuudha. Okay obsee arsii lakkoofsa maxxansikaa jettee okay lakkoofsa boru isinii maxxansaa warri lakkoofsi kiyyaas barbaaddan isinii maxxansaa waan isin dhibeen gaafattanii. Okay I am Muslim maa sobdaa jettee maa sobdaa osoo sobuun rakkoon qabu. Maa sobdaa osoo hin taane osoo hin hubatiin hin gubatiin jetti mammaaksi Oromoo tokko. Keessa galiitii laaliitu qilaaliitii booda maa sobda jedhe ishii. Okay Rashaad afaan kanan jedhu isinummaan dubbisa waan inni jedhe kana rabbi si haa qajeelchu jechuudha. Rashaad jechuu rabbiin si haa qajeelchu. Okay alhamdulillah ka jedhu fooloo deebisii. Okay siifin deebisa meeqoo sii deebise moo siin deebisnee ilaala. Okay sii deebisee jira kuno sii deebisee jira. UN irratti guutan jechuudha online irratti isinii. Okay alhamdulillah fuufu okay maammee tamaam birhaanee siraaj haadha abdii sanyii jawwee chokkolaataa mucaa arsii. Okay bulloo daaddaa rabbirraa yeeshaashee lij jaalala dhugaa faaxumaan. Okay Dr. Alii Saanii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nagayaami nagaya qabda raqaba keenaaf ergii jette. Okay amshir habiibii kiyya siifin isiniifin maxxansa boru raqamallee isinii maxxansa. Okay sabboontun wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Okay eenyu qaan isaa uwer jedhaa abjuu ummata rafuu dhoorgitaa Ameerikaa deemna jettanii hirriba dhabinaa. Obboleessa kiyya suni carraadha. Example waan tokko beekuun si barbaachisa osoo hin beekin osoo dubbatu baatte xiqqoo si gorsuu barbaada. Maaliifi UN jechuu namni kamiinuu hin beeka. UN jechuu waan har'a guyyaa har'aa asitti dhaabattee miti. Biyyoota garaagaraa keessatti jirti. Duriif Suudii keessatti haarawaa haa banamtu malee biyyoota garaagaraa biyya dhabamteen qabdu. Jibuutiin jirti, Sumaalee jirti, Yaman jirti, Kaayiroo jirti, iddoo garaagaraa jirti jechuudha. Yaa obboleessa kiyyan gowwoomine ishii UN abbaan carraa makuru amma Nasraan fa'aa akkamitti deemte fakkeenyaaf Nasraa iftuu gaazexeessitoonni OMN akkamitti deemte. Kana beekuun sirra barbaachisa. Ati waan tokko waan bakka teettee waan kasaaraa hin qabne tokko bakka ciiftee dalagattu teettee guuttee yoo carraa ka'ee gattee yoo carraan si dhufe ni deemta. Yoo fedhii qabaatte yoo fedhiin qabaatiin rafi maal goota sun carraadhaa bara. Kanaafuu nama hin sobdaa maal hin jedhina ofii keetiifuu sobaadha namni akkasiisu. Maaliifi namaan carraan mokkorinii bakka gaarii hin gayinii jechuudha karaa kanaan nama gorsuu jechuudha. Kanaafuu waan gadutti nama hin gorsina. Okay okay Samiraa Abbee waalaikum salaam warahmatullahi mee nallee guuti kaayettee. Okay habibti tiyya isiniifin guuta warri isin dhibe isiniif guuta. Okay Dr. Asliin
akkaataa itti guutan barreessi jettee okay viidiyoon gafuree jira Dr. Ali isaanii okay Afrin mee fooloo naa deebisi please akkaatti itti guutan okay mee qoosii deebise moo siin deebisne ilaala okay warra deebiseef hin beeka okay siif deebisee jira okay guutaa wallaahi billaahi tallaahi guutee jira isinii markaa okay okay dhiifama si deebisee jira okay odaan maa jedhee asirratti gadi dhiisi akkaataa itti guuttatan yoo namoonni aarifni haala kanaan jechuudha jechuun aarifa yoon jedhu hundi keessanuu aarifa garuu namni akkaataa itti argatuu danda'u amma namoota kana hunda bakka takkatti ani yoo viidiyoodhaan deebise malee namoota kana hunda amma na gaafata waan ta'eef bakka takkatti amma karaa viidiyootiin anaaf salphaadha haala gaariin isin deebisuu danda'a jechuudha okay Muhammad Abubakaraam okay haala kamiinii jettee okay habiibi kiyya haalli viidiyoo irratti bifa viidiyootiin isin maxxansa okay viidiyoo gammaxxansee jira yuutuubii kiyya jala gaseenati laala okay warri immoo yuutuuba kanaaf subscribe godha akkasuma immoo waan isin barbaachisu isin gennaa jechuudha okay inni dabalata gaafii dabalata okay Farhaan maal jedhe ummu Musaab akkamitti guutan jettee okay akkaataa itti guutan okay lakkoofsa keenuu maxxansi jedhe Farhaan Kadir okay Farhaan Amshir boru ganama isinii maxxansa okay maal jechuu barbaade warri amma jechuudha warri amma isinii guutamuuf isiniin guutamin jechi isinii guutamuu dide guyyaa boru naan guutamne jedha mee namoonni as keessaa kun namni haga sirreeffatee naa barreessa maaliifi yoon sirraayin bakka nama tokkoof guutee achirraa viidiyoo waraabee akkaataa seera nama kiyya waan guuteef bakka duwwaa sannaaf hin kennine waan ta'eef nama viidiyoo jawwaala namaatirraa guutee namaaf guutee san booda haala gaariidhaan isin barsiisaa jechuudha kanaafuu isin barsiisaa boru bakka geettan koomantii jalatti nu gabaasuun dagatina galatooma warri nu arrabsitanii fi warri waan gaarii nu barreessitanillee galatooma carraa gaarii rabbiin inshaallah biyya argitee biyya qiyaamaa biyya argitee halkanii guyyaa hirribatti dhabnee har'a nu qabdi bor nu qabdi jennu tana keessaa rabbi nu haa baasu isiniin jedha galatooma warri jabboo tuubii fi jabboo miidiyaaf subscribe godha miidiyaan kun keessanii guddifadha haala wasaaliin isiniin jenna galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu